مالي في كوماندي بوستي أولا كافي في ناس ديبسا أنا وني نينشالو مجيتي ميت تقف لما فا عبد الجبار حسين غافو وراني ما جيفمي سكرات جيفمي جاني بوست كود هجان وجان أبشا جيسي جان يو أبشا جيسي سن قبني سيرا نوديسو أدريسة نوغدو دوغا ول ماري ورسم يو موتوما أنا موتوما يچانجو يو موتوما wanda kana keessa harka hin qabaanne nama ajjeese seeraaf dhiyeessu qoratee ummata ifa godhu callisuun tuffii ana ajjeese maal fiddaniidha ani akka akkasitiin beeku Abdu Jabbaari ajjeesame Daandii Galaanii ajjeesame ilma isaati hidhaa jira torbee kana keessatti Ahmad Abdurrahmaan ajjeefame Soora ajjeefame torbee guyyaa kudhan dura artistii Mul'ina ajjeefame Munire, ila waliin gallu Ubanni kira na dhaggeeffadha waan si sossobine yoo inni hacee keessatti dhangala'ee dhageessanii waa tokko gumaa wayii keessatti safa lama Oromoonis Finfinnee keessatti duudhiisa Oromoonis nagaa ta'ee jiraata ilmaan Oromoo nagaa ta'anii jiraatuun kijiba kottaamee hadheeffadhaa ka'aati dhageessanii hacee irraa kaasee makalacee abaluta jeesee nu dhabsiisa mitiima abaluta jeesee nama meeqatti qomatamu haala dabalisummaa Oromoo tajjeese jedha kaan mootummaa tajjeese jedha kaan lakkii boojara kaan tajjeese jedha kaan abaluta jeese bakka abur galchan dhiigaa hacee Oromootu laaffise dhageessu Oromootu hacee jaallatu afaaniin malee mormaa ol jaalala mormaa olii akka Oromoon nama jaallatu haceen arge Oromoon haceedha waan godhu eenyuun waa godha jedhee hangara kootiin amantaa dhibbatti Oromoo irraa qabu dhageessanii amantanus dhiiftanus jaallattanus dhiiftanus handuuqaa keessa kootii hadha seetti badhaa Oromoon haceedhaaf hin taane eenyuuf hin ta'u haadha manaa isaatu gubataa jirti ijoollee isaas gubaatti ol guddataa jiru hadha wallaaluma ijoollummaa gati qabaluuf hin dhufaa maali jedhamaa gowwoomfamaa guddachuu danda'u gubaatti guddataa jiru garuu Oromoo gubbaatee nyaatee ta'aa jiru Oromoo torbee tokko iyyee manatti galee ta'aa jiru Oromoo dhiigaa hacee safaree gurguree dhuge Oromoo dhiigaa hacee gannabbe callisee taa'ee ilmoo guddifataa jiru Oromoo haceen isaa du'ee jennaan du'aasaa gumaa baasuu miti abbaan jeesse qoratee baasuu wallaali Oromoo bara Oromoo bulchaa jiru keessa Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti wareegamee jennaan callisee manatti galee taa'e Oromoon saba karaati dhageessanii Oromoon saba karaati kun isin hin dhimin madaa kun natti keeyan makka wanni jiru dhugaa isaa rabba baasu waaqayyo isaa fadhiisu hundinuu biyyee tasaqqatu qalaas guyyaa lama booddee akka dhiigu oomacha taate nan beeka taklallaa kee bara ganaadha ganaatti gabbaramaa Finfinneetti wallaahi haga nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeesi warra Hacaaluu Hundeessaa ajjeesi Oromoon haganni abalu jedhee ragaa waliin baasisutti duutii Oromoo sin dhaabatu dhabamsiisuun Oromoo sin dhaabatu hin gowwoominaa ana siniin jedhe Oromoonis immoo kan haceedhaaf falmine hacee Oromoo koo jedhe hacee guyyaa tokko gandaan naman qoonne hacee Oromoo kootu jedhu du'a saree ajjeesanii jennaan irraa callifne utool jedhee sin laale tool jedhee nu laale guyyaa tokko hagan harka isaa cabbate hagan ijaan arge gaabbe wallaahi dhageessanii
hagan isa wal bare gabbe hagan argen gabbe wallahi alazim jaallatanus jibbitanus Angamni si tokko staate hin jirtu. iyyuu haga yoomitti garuu kam gaddinu shaamaa qabsiifnu haga yoomitti hundi keessan iyyuu bakka jirtanutti wallaahi alazim ilaa yeroon hin darbine jaran akka ilmaan oromoo finfinneetti hin duune barbaaddu akka ilmi oromoo tokko hin duune gadduun barbaaddanu yoo dhugumatti gadduun barbaaddanu ta'e maaliif waa Hacaaluudhaan deebitan Hacaaluudhaan hangafe mucaa kana finfinneen akkasiin itti nyaatte akkasiin itti tollaan dhiiga ilmaan oromoo kana dhugaa jirtu baramuun dirqama kana gochuudhaaf hundi keenya utuu maatii qabnutti dubbannee bakka jiru oromoo eessa galuu jira dirqama gadi baasu. Lidami sadii jedhame ittiin lidami lafaabe. Kai makkii ejjenne kan tokko jiraaf hundi keenya utuu maatiitti himte dhugumatti achee jaallatta yoo ta'e garaa keetiin maatii kee dammastee waa tokko qeerroo kalaa jechuun hin jiru. Hadha warri hacee jaallatu gadi ba'ee kaan miila dhabee gale warri hacee jaallatu gadi ba'ee dhugaadhaan hacee jaallatu kaan lubbuu dhabee gadi ba'ee warri hacee jaallatu kaan gadi ba'ee miila dhabee gale kaan harka dhabee gale kaan ija dhabee gale nuti nu hoo hacee jaallannaa moo hin fakkeessina fakkeessituudhaaf nu jarana qeerroo qarree jechuudha. Kasilaa sa'atii kana boqotanu biyya keessatti kasilaa boqotanu boqonnaa dhabaniin saba boqochiifne jedhanii gadi ba'anii qixxeen irraa du'anii kan lubbuun diddeemanatti galanii akka haga yoomitti haadha galfii dhaban dhiisaa Oromoo tokkummaa wayyaa. Dhiisaa Oromoo dhiigni hacee bahuu qaba. Oromoo Itoophiyaan hacee jaatte nagaan jiraachuu qabdu wallaahi wa billaahi lubbuu koo kennuudha qophiidhaan. Dhageessa Itoophiyaan Hacaaluu Hundeessaa jaatte Itoophiyaa taateetti lubbuu qabdu tokko dhugaatiin itti himaa qilee haati jedhamtu. Itoophiyaan hacee jaatte maal abbaasii eenyuuf taate? Eenyuuf taate Hacaaluu Hundeessaa jaatte Itoophiyaan wayyoo. Amma wanta kan jechuudha. Ammani boonyeeti wanta akka wanta kufu kun qabu. Ammas namni dhibba ammi kun as jirtani kuni jechuudha. Wanta akkasinitti ma walii gallee gurbaa kanaaf harmee isaa utuu waan gaarii naaf godhufa jettee mucaa ishee utuu eeggattu reeffi gaafa manatti dhaqu haadha ofii baay'ee garaa nama cabsa. Kanaaf iyyuu hundumti keessan walii galaati. Mee akkuma hiriyyaa isaatti of herregaati. Hiriyyaa isaa kan taatanis, kan isa jaallattanis, kan isa adannaqsiifattanis jechuudha. Gurbaa akkanaaf waan akka gochuu qabna. Harmee isaa kana akka gaddisiisnee deebisnee sijamir bakka isaa buusnaaf osoo hin taane. Haa ta'u garuu immoo harmee isaa kana xiqqoo ishee gammachiisuun nurra jiraata. Waan dandeessan guruppii uumaatti gargaaraati. Mucaa kana maatii isaa jajjabeessanii. Iska Oromoodhaaf Oromoo gammachiisuuf waa meeqa rakkatee waa meeqa waarsee iski isin immoo amma inni dhibe. Rabbi kan jannataa isaa godhu maatii isaaf jajjabina hawwina. Isin immoo iski mee bukkee dhaabbadhaati maatii isaa jajjabeessaa. Bu'aa tokko hojjedhaati maatii isaa gammachiisa. Wanta jiru qabu. Mata fakkeessituu kan fakkeessituu hundi keessa fakkeessituu waa tokko yoo jechuudha. As dhugaa ati
barakaatu mubee obsi adisi egaa hiriyoota isaaf jajjabina maatii isaaf illee akkasuma jenna waan jennu hin qabnu jecha amnee biyya dhugaan keessa hin jirreetti uumamnee ture akkana uumamaan keessumaa immoo Oromoon biyyittii fi qaama lamaffaan gataate jiraattutti jiraachuutti jirra. Malee akka uummanni Oromoo ofumaa Finfinnee keenya jee irratti cabee irratti nyaatamaa jira malee Finfinneen ilmaan ishee waamtee dhiiga ilmaan keenyaa dhugdee deebisaa jirti malee reenfa gootee. Qooda irraa argattee uummanni keenya Oromoon qooda Finfinnee irraa argateeti itti jiraachaa jira miti soorrata bara. Uummanni Oromoo Finfinneef soorrata. Dhiiga ishee yoo eebotte dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa yoo beelofte foon nyaachaa. Waan ibsattu yoo abdee lafee gootota ilmaan keenyaa bobeeffachaati ibsattee jiraachuutti jirti Finfinneen. Oromoon Finfinnee irraa qooda abeeti jira. Qoodan qaba je'eeti iyyattee falmatuutti jira malee. Itoophiyaa biyya sana keessa immoo ta'u dhugaan jiraate yaa uummata Oromoo. Dhugaa haa caaluutu bahaa ture hanga yoonaatti. Hanga ammaatti dhugaa haa caaluun amnu ture. Waggaa arfaffaa akka guyyaa inni alateetti kabajuutti jirraami. Silaa guyyaatti dhugaasaa barree guyyaa dhugaasaa kabajuun nuun malu ture. Osoo Oromoon dhugaa argata ta'e biyya sana keessatti cha'a. Keessattuu dhiifa manaa go'aa malee Oromoon hundi keenya keessatti cabaa jira. Keessumaan akka uummata Wallaggaatii immoo Finfinnee keessatti qooda abaa jiru hin jiru mubaarik. Dhugaan siinii hima ani na beekta manidhaa suudii keessa ture gaafan galee mattaawqaa yookaan waraqaa eenyummaa Wallaggaa baafa'ee Finfinnee keessa ittiin deemee galuu dadhabne. Mana bunaa tokko mana nyaataa tokko yoo galte ufanii mattaa waraqaa eenyummaa jedhanii si gaafatanii waraqaa eenyummaa Wallaggaa asirratti argame jennaan bakka ati buutuu hin beekamtu eessa akkasi buusan hin beekamtu yoo maallaqa qabaatte maallaqa kee kaffalteeti baataa yoo hin qabdu ta'e wanta barbaadan shanii maal jedhanii waan barbaadan rakkoo adda addaa keessa si geessu. Ani kunooti mattaawqa sitti agarsiifadha mubaarik na beekta kunoo yoo barbaadde mattaawqa sinii agarsiisa nama 900 jiraami mattaawqa biyya biraan waraqaa eenyummaa biyya biraa maallaqaan kaffaleen hojjechiifadheen Finfinnee keessa man duretti sanuu garatti baanee gallu amnaan hin deebi'e jireenyuma baqaatti. Saa'itiitti uummanni keenya jiraachuu abuu itti gahee jira Finfinnee keessatti. Namni kamuu paartii kamuu haa deeggaru maaluu haa ta'u. Garuu ilmi namaa du'ee bakkatti du'e lubbuun isaa ba'e maaliif ba'e maalii rakkoo maaliin du'e ji'amee kan hin gaafatamne dhugaan namaan barbaadamne. Hoteelli sun hanga ammaatti hojii mataa isaatii hojjechuu jira. Akka nama ilma namaa achitti du'e osoo hin taane akka waan sareen achitti madooftee miti. Kana jechuun Itoophiyaa jennee faarsinu Oromiyaa jennee Itoophiyaaf maqaa Itoophiyaatiin Finfinnee keessatti galaa ta'aa jiru kun nuuf yoomillee eelaa ma'a malee nuuf yoomillee cabu ma'a malee ufaa darbaa dhugaama jirtummaa walitti himna. Dhugaan mucaa kanaa hin baa jennee waanuma iyyinu takka hin qabnu hin argannu. Otoo argannate kanaa caaluu arganna. Kan dhiifaa arganna. Warroota dura darban sana irraa arganna taate akkuma sana dhugaa dura arganne kateelaaleen arganna jenneeti falmanna. Soba dhugaan jirtu tokkoyyuu dhugaamti argamu hin jiru. Garuu aamsa'aan akka nama tokkotti aamuu qabu piliis. Ijoollonni keenya sabboontonni ta'es artistoonni ta'es of eeggannoo guddaa biyyattii sana keessatti isaan barbaachisa. Biyyi keenya Finfinnee hankeenya jini akka barbaadan baanee gallajanii ufumaa itti boonuu yookaan Finfinneetti kooruun isaan hin barbaachisu. Diinni isaan butuun beekamu. Dhugaan uummata keenyaa waan hin baaneef ijoolleen keenya biyyi jiran of eeggannoo cimaa barbaachisa. Sa'aatii kanatti immoo nuti osoo dhugaaf jennee iyyine dhugaan haacee kan hin baane dhugaa mucaa kanaaf ba'a miti. Yoomillee bu'aa maafna malee nuti. Taateen kun kaleessaatii hanga irraatti aborillee kanuma itti fufa. Maaliif namni nama nyaata bare? Yoomillee sa'aatii si beelee sa'aatii si eebote si nyaata numa si dhuga. Kanuman jaa mubaarak yaadan
Shema harka foonee akkam jirtu naga keessanii. Dhugaa rabbii gaddi gaddarraa namatti dabalamuun waan hedduu nama cabsu, waan hedduu Oromoolee mataa gadi cabsu, waan hedduu muutu jettanii garaa itti nama nyaatu. Haalli du'a mucaa kanaa hedduu takka garaatti nama nyaata, hedduu takka muutu ittillee yaadamuu qaba. Silaahuu maal biyya maal qabnaatii nama waa'ee kanaatiif itti nu yaadu qabnaatii ittiin hin yaadamneeti waan kana jechuudha. Addaan kana osoo lubbuun kaanii dabreetu Oromoon imimmaan bu'ee hin qoorfatin hadda qaxalee kana kan boru Oromoodhaaf bakka waa hedduu ta'ee waa hedduu Oromoon irraa baratu seenaa hedduu nuuf dabarsu karaadhaa dabsan. Karaadhaa dabsan. Gartanii addaan tana nuti hoo walii galtee dhabnee gandaa wal qooduu jalqabnee walirra baddachaanee osoo tokko taanee silaa waan nurra ga'u kana osoo akka lubbuun hacee dabarteen immootu akka lubbuun gootota keenyaa hedduun dabarteen beeytanii silaa maaf baatiif akka silaa Oromiyaatitti akka guutuu biyyaatitti walii galaniitiin ofirraa waan kana falmataa turanii waan kana jal'isuu baatanii hadda imimmaan irraa nutti hin deebi'u. Kuni garuu carraan Oromoo kana ta'ee lubbuun ilmaan meeqaas, lubbuun sabboontota meeqaa, lubbuun gootota meeqaa dabartee imimmaaniin qofa dabarsinee hima jal'isne. Maaf booyuun qofti nurraa nu barbaachisee osoo lubbuu teennaa dabarsineetiin dhiigni ilmaan keenya Oromoo kan silaa lubbuun ijoollee keenya Oromoo qaaliin sun baatu akka baatu taasifannee hedduu takka bareeda. Nuti afaan qofa ta'anii miidiyaa fi afaan qofa irratti baanee haasa'uu taane. Addaan kana namoonni silaa bakka kanatti dubbateetiin hin beeytanii lubbuu dabaruu ijoollee keenyaa nama hedduutu du'aa jira. Har'aan kan isa qofaa miti namni keessaan hin beekne sabboonaan Oromoo meeqatu du'aa jira. Hin cadhisan malee. Mube mootii galchimee jalaa bu'a. Qoyme oroo kuush qoy. Mootii galchimee mube jalaa bu'a. Nuti carraan kennu kana ta'e. Irrumaa dubbanne callisuudha koomentiirratti mul'ataan jiru erga dhodhiin. Irrumaa dubbanne callisuudha moo yaada furmaataa wayii namni qabu hin jiru? Akkuma kana jennee Hacaaluu Hundeessaatiif waa tokko godhese. Itoophiyaa Hacaaluu Hundeessaa ganti. Finfinnee Hacaaluu Hundeessaa ganti. Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin Hacaaluu Hundeessaa ganti. Ani Oromoon deebi'ee mi'a kanatti of waama jedhee eegeen beeku. Garuu Hacaaluu kan gane Itoophiyaa kun ta'in Oromootu Hacaaluu gane. Oromoo Hacaaluu gane. Nube maal seete dubbii amma dubbiin haasaan furmaataa asirratti kennamu. Maal seete furmaanni biraa addaan hin jiru. Inni jalqabaa furmaanni amma uummanni kun uummata dhiiga namaa soorataa jiru kun bara miidiyaa irraa qaata gale. Yeroo kam gale beekte du'a Hacaaluutiin dura gale miidiyaa irraa. Maal hojjechuuf gale namoota ijjiniif qalbii namaa keessa jiruuf ija namaa keessa jirutu iyyuu soorachuu eegalan akkasitti addeeffame. Nuti yoo kana booda miidiyaa irraa wanni godhamu sin jiru miidiyaa irrattis wanni furmaata godhamu takkas hin jiru. Maaltu ta'uu qabaani gadi bu'aniitu iyyuu wal ijaaraniitu ijaaramni kun dhugaan jirtu hawwi as qabaa achira qabaa jiru. Oromoo wanti jedhame Oromoo sabni Oromoo yoo dhugumatti Oromoon jiraa garuu yoo sabni Oromoo biyya lafaarra jiraate sabni Oromoo jedhamu yoo jiraate haga dhugaan Hacaaluu Hundeessaa ifaan ifattu uummata Oromoof maatii isaa irratti bahutti warra qofa gubataaraam ilmaantu gubachuudhaan ammoo guddataaraam Oromoo wanni inni gubeen jiru utoo Oromoo gubee akkanaa miti Oromoon dhageessu sabni Oromoo jedhamu yoo biyya lafaarra jiraate jiraa yoo dhagaaraate jechuudha. Namni Oromoo jedhamus sabni Oromoo jedhamus Allaamuddin kana gashime mube Allaamuddin kana gashime isinitti dhugaa jiru. Oromooni
biyya Itoophiyaa Hacaaluu Hundeessaa gante jala deemuu qaba. Bakka waan itti himaa. Bubbee galatoon Oromoon akka nama akka keetama dhugaa dubbatu kanan barbaadu. Sababa barbaadu ittiin dhugaa fudhatan. Silaa Oromoon dhugaa fudhatte. Namni du'ama. Namni du'a. Asaamiin ni famu. Namni du'a. Asaamiin ni famu. Namni du'a. Asaamiin ni famu. Haasawaa qofaa miti Mubaarik haasawaa qofaa miti ittiin aggadatanii tishartii itti gurguratanuu nama du'etti waa'ee du'a isaa dhiisaniiti daansii itti taphatanii faashina itti garsiifatanii biizinasa itti dalagan nama du'ee garaa nama itti guban Oromoon ni sotti kijibtuudhaan dhugaa jirti sotti. Haqa akkanatti ittiin haqa akkanatti. Adaamuddin dubbattume baga nagaan oftee dubbattume. Baga nagaadhaan nu eedan Oromoo koo warri aji gubbaa jiran jechuudha namoonni yaada kennachuuf gubaan garaa waadee as jala jiru waan ta'eef wal jalaa bu'aa deema akka yaada kennataniin. Egaa waa'ee dhimma mucaa kanarratti dhugaa rabbii cal'isuufis dubbachuufis na dhibe mucaan kun haalli inni itti hojjetaa ture Oromoof Oromiyaadhaaf dhaamsi inni dabarsaa ture dhaamsa lafee qabudha jechuudha. Gaafa dhaamsi lafee qabu ammootu kichuun kun garatti citu Oromoon ammoo akkamitti dhugaa isaa gaafachuuf dhugaa isaa baafachuuf deeman na ajaa'ibsi jechuudha. Har'a silaa dhugaa mucaa kan inni lallabuu qabu ana hin turre. Ani waan akka beeku wallaalaadha. Hayyoota Oromoon silaa hin qabna jedhantu har'a gadi bahee dubbata ture silaa. Isaanis ni callisanii garuu nuti callisuu hin qabnu jechuudha. Oromoo Finfinnee keessatti adamsuudhaaf guruuppiin ijaarametu jira. Ijoolleen kun mucaan koomeedii hojjetu kun guruuppiidhaan hojjetan. Guruuppii kana ammootu balleessuudhaaf Finfinnee keessatti namoota aadaa Oromoo calaqqisiisan aartiidhaanis ta'e waan fedheenis ta'e murna hin jaalannetu ijaaramee hin jira. Amma kana mootummaa galchuu osoo hin ta'in Oromoon Finfinnee keessa jiraatu maalirra jira? Gurubbii isa operaasa ta'e gurubbii isa mootummaa kan qabdu uummata burjaajesiniiti. Gurubbii isa mootummaa kan qabdu maal soobda kaadireen asirraa taphataa dhukkubsina. Muniiroo na dhageeffadhu miira keessa galtee naasa'ini. Amma fakkeenyaaf mucaan sun na dhageeffadhu abbooti. Na dhageeffadhu Muniir. Abbaa manaa warra naasa'u. Na dhageeffadhu namna dubbii ati yoo mootummaa qe'eef mootummaa jedhin na dhageeffadhu mucaan kun hoteela sanitti du'ee Oromoon Finfinnee keessaa reeffa geggeessi malee maal hojjete? Ilmi isaa du'eetiniin gabteetiniin maal dhiiga isaan soqatin maa kijibdan isin kijibuma kana maaliif ooftan? Mootummaatti mootummaan guruuppii yoo quba qabaate maal gochuu danda'a? Oromoon Finfinnee keessa jiraatu gara hundaa walitti dhufee jiraata achi keessatti maal hojjete? Mucaa kana reeffa isaa geggeessitumaan callisuutti hin jiru. Nuti ammoo alatti maal hojjetaara? Mucaa kana kakutaa tokkotti galchineetiin callisuutti hin jirru. Akka Oromootti maal hojjechuu qabna? Akka Oromootti maal hojjechuu qabnaadha? Oromoo Finfinnee keessa jiru akka bahee galuuf maal hojjechuu qaba? Sababa magaalaan Shaggar ijaarameen uummanni finxaaleeyyiin achi keessatti wal ijaaree nama dhugaa Oromoo dubbatuu fi Oromummaa calaqqisu macaggochuudhaaf har'as borus irratti hojjetamaa jira jechuudha. Har'a mucaa kanatu hojjetame malee qalbeen itti qaramaa jiru meeqa kami? Kun ammootu karaa kanaaf furmaatan ta'u. Nama biraatti biyya bulchaa jira, saba biraatti ajjeesaa jira. Mootummaan quban qabu maafiyaa tan humna isaa olii jechaa jirta. Kuni jookiidha yookaan waan biraati. Bilis uummatan burjaajisiin dhugaa